Iyooyyaa harka fuune duumessi waraanaa samii Iraan akkasumas isa jiddugala bahaa irraa hin saaqamne. Ameerikaan ammas Hormuz akkuma uggurtetti humna waraanaa isii meeshaalee adda addaa gara jiddugalaatti geggeessaa jiraachuun isii yeroo adda addaatti himama. Sodaan waraanni ni hammaata jedhus jira. Dhuguma Ameerikaan Iraaniin guutumatti haleeluudhaaf deemti. Humna isii isa miilaa isa lafarraa gara Iraanitti bobbaasuudhaaf deemti. Haalli biyyoota jiddugala bahaa maal fakkaata? Iraan qophii maalitti jirti? Ameerikaan yeroo gabaabaa keessatti tarkaanfii maal fudhachuuf deemti? Dhimmoota kanneen irratti xiinxala gadi fageenya laannaa hanga dhumaatti nu hordofaa. Egaa Ameerikaan wal waraansa kanaan wal qabatee Ameerikaan rakkoo fi qormaata guddaa keessa seenteerti. Haala amma jiruun akka xiinxaltoonni hedduu jedhanitti Ameerikaan harka kennachuu yookaan ammootu guutummaatti humnaa fi waraana qabdu hundatti dhimma baatee Iraaniin qabachuu yookaan guutummaatti Iraaniin weeraruudha namoonni jedhan jiru. Ameerikaan Iraaniin guutummaatti weeraruudhaaf qophiitti jirti. Wanti kun ni yaalamaa ni danda'amaa? Mee qabxii muraasa kaasuudhaan carraa Ameerikaan Iraaniin guutummaatti weeraruudhaaf qabdu kaasnaa hanga dhumaatti nu hordofaa. Jalqabatti akka xiinxaltoonni siyaasaa fi ji'opolitiksii hedduun jedhanitti Ameerikaan weerara lafarraa isa akka kana dura Iraaqii fi Afgaanistaan irratti geggeessite sana Iraan irratti yaaluudhaaf wantoonni Ameerikaa daangessan akkasiin waan san tasuma hin yaanne kan isii taasisan qabxiilee hedduu jiraachuu isaaniiti kan xiinxaltoonni siyaasaa hedduun kan kaasanii. Kana keessaa inni tokkoo fi kan jalqabaa waraanni Iraan biyya hanga Iraan guddattu dachii hangas badhattu kan nama miliyoona 90 ol qabdu kan ammootu teessumti lafaa isii hedduu rakkisaa ta'ee gaaraa hedduun kan guutame kana weeraruudhaaf Ameerikaan yoo xiqqaate humna waraana lafarra warra Igireenyaa jedhamu kana hanga walakkaa miliyoonaatti bobbaasuu qabdii yaada jedhutu jira jechuudha. Hanga walakkaa miliyoonaatti bobbaasuun muuxannoon yeroo Ameerikaan Iraaqiin weerarte kan agarsiisu humna hanganaa sochoosuun nama sochoosuu akkasumas ammootu taankota sochoosuu meeshaa waraanaa rasaasaa nyaataa konkolaataa gaaza boba'aa kana hunda waan waraana tokkoof waan barbaachisu waan hunda guutanii waraanatti seenuuf yoo xiqqaate muuxannoon yeroo Ameerikaan Iraaqiin weerarte kan agarsiisu yoo xiqqaate hanga qophii waggaa tokkootti dhiyaatu Ameerikaa barbaachisaa jedhama jechuudha. Akkasuma Ameerikaan irra Iraaniin jibbiteef baatii takkatti yookaan ammootu torbaan lamatti waan qabdu guurattee gara Iraanitti bobba'uudhaan Iraaniin weeraruu hin dandeettu qophii yeroo dheeraa isii barbaachisaa jechuudha. Haala amma jirutti Ameerikaan humna waraanaa Igireenyaa yookaan kan miilaa kan lafarraa kana gara walakkaa miliyoonaatti dhiyaatu kan biyya kana weeraruudhaaf Ameerikaa dandeessisu hin qabdu. Akkasumas ammootu qophiin humna kana guuttachuudhaaf hir'ina jiru cufachuudhaaf sochiin Ameerikaan godhaartu kana waan jedhamu miti jechuudha. Kanarra dhaabbachuudhaan namoonni hedduu xiinxaltoonni hedduu carraan Ameerikaan gara Iraaniitti humna qabdu bobbaastee Iraaniin qarqara galaana Pershiyaa irraa hanga Teheraaniitti bobba'uu magaalaa fi baadiyaa Iraan hunda qabachuu baay'ee dhiphaadha jedhudha jechuudha. Kana cinatti ammoo rakkoon biraa fi qormaanni guddaan Ameerikaa mudataa jiru biyyoonni Arabaa warri GCC jedhaman kunneen akka kana dura yeroo Ameerikaan seenaa isii keessatti yeroo lama Iraaqiin weerartetti Ameerikaa wajjin ta'anii Ameerikaadhaaf haala weeraraa kana mijeessuudhaaf biyyoonni hedduun isaanii qophiidhaa miti jechuudha. Keessattuu yoo United Arab Emirates yoo ta'an malee biyyoonni kunniin akka kana dura
Ameerikaa wajjin dhaabbatanii dachii isaanii laatuudhaan mooraa adda addaa dabalataa Ameerikaadhaaf banuudhaan humni Ameerikaa 100,000tti laakkaa'amu dachii isaanii irra akka qubatu meeshaan Ameerikaan kallattii adda addaa irraa sassaabdee fidduu isaan irratti akka kuufamu dachii isaanii irratti akka walitti qabamu biyyoonni Arabaa hedduun isaanii hin barbaadanii jedhama. Mooraan adda addaa Saawudii keessa kan Ameerikaa jechuudha. Saawudii keessa, Qatar keessa, Kuwait keessa jira. Humni waraanaas jira. Garuu humna waraanaa fi mooraa amma jiru qofaan Iraaniin weeraruun, Iraaniin to'achuun tasuma waan yaadamu miti jechuudha. So biyyoonni Arabaa warri GCC kunneen humna waraanaa dabalataa Ameerikaan gara dachii isaaniitti meeshaalee waraanaa dabalataa baay'inaan gara dachii isaaniitti akka fiddu hin barbaadanii jechuudha. Gamasiin danqaa siyaasaa guddatu Ameerikaa mudate. Biyyoonni GCC kunneen warri Arabaa waan Ameerikaan barbaaddu kana godhuudhaaf kan fedhii hin qabneef tokko mormii ummata isaanii irraa keessaa yeroo hunda Ameerikaa tajaajilu, yeroo hunda Ameerikaa jala fiiguu, waanuma Ameerikaan gaafattu hunda tole jedhaa naannoo isaanii, qe'ee isaanii gara hookkaraatti, gara jeequmsaatti, gara waraansaatti geeddaruu isaanii kana ummanni Arabaa hedduun isaa waan kana waan jibbeef, waan hifateef waanuma Ameerikaan jette hunda mootonni isaanii tole akka hin jenne dhiibbaa adda addaatu jira jechuudha. Keessumayyuu haala Palestaan waggootan 2-3 dabran kana ta'aa ture wal qabate ummanni Arabaa baay'inaan dheekkamiinsa adda addaa akka qabutu himamaa. Kana duras ammootu ummanni Ameerikaadhaaf jaalalaa fi kabajaa guddaa qaba jechuun hin danda'amu. Dhiibbaan kan ture karaa moototaati jechuudha. Gama biraatiin ammootu mootonni mataan isaanii Ameerikaa fi Israa'eliin hanga dhumaatti gargaarree waan hundaan bira dhaabbanne tarii Iraan hin mo'atamtu yoo taate sana booda nuti haleellaa hamaadhaaf saaxilamnaa. Iraan irraa rukuttaa gurguddatu nu bira gahaa yaaddoo fi sodaa jedhu qabanii jechuudha. Kanaaf waraana kana akka silaa Ameerikaa fi Israa'el barbaaddutti biyyoonni Arabaa cichanii humna qabaniin waan hundaan bira dhaabbatanii wal waraansi kun akka milkaa'u godhuu irratti sadarkaa isaan irra hin jiramu. Of course gargaarsa adda addaa jira. Ammas dirree biyyoota Arabaa kanatti dhimma bahuudhaan Ameerikaan akkasumas Israa'el haleellaa adda addaa Iraan irra gaggeessaa jiru. Innumtuyyuu qeeqa guddaa fi rukuttaa guddaadhaaf isaan saaxileera. Kana bira dabranii ammootu weerara guddaadhaaf biyyoota lameen kan Ameerikaa fi Israa'eliin qopheessuun biyyoota Arabaatiif kasaaraa caalmaa fida yaaddoo fi sodaan jedhu jira jechuudha. Gama biraatiin sababni biraa ijoon Ameerikaan humna waraanaa kana jechuudha warra miilaa kana gara Iraanitti bobbaasuudhaan wal qabatee rakkoon guddaan isii mudatu sodaan jiru maalinni haa jennu biyyoonni Arabaa warri GCC kun keessumaayyuu United Arab Emirates hayyamti taanaan akka humni waraana Ameerikaa baay'inaan dhufee dachii isii irratti qubatee achirraa gara Iraanitti akka inni imalu United Arab Emirates yookaan Saawudii, Kuwait, Bahrain kunniin hundumti hayyaman haa jennu. Rakkoon guddaan ammootu amma jiru bara kana jiru isa yeroo Iraaqii fi Afgaanistaaniin kan adda ta'e maannini humna waraanaa 100,000tti laakkaa'amu Ameerikaan fiddee mooraa tokkottis haa ta'u mooraa 10tti nama akkasumas ammootu taankii meeshaalee waraanaa gurguddaa kana mooraalee waraanaatti walitti qabdi taanaan kuni bakka takkatti humni gurguddaan kun bakka takkatti walitti qabamuun akkuma salphatti Iraan humna misaa'ilaa fi humna diroonii amma qabdu kanatti dhimma baate hedduu isaa burkuteessuu waan isiin Ameerikaan walitti qabatte kana cileessuu dandeettii yaaddoo jedhuu fi sodaa guddatu jira jechuudha. Sodaa fi yaaddoon kun yaaddoo qofa akka hin taane wanni qabatamatti agarsiise muuxannoon wal waraansa kanaa inni baatii lamaan dabre miti biyyoota Arabaa Ameerikaanis humni Iraan hangam cimaa akka ta'e hundumti isaanii qajeelatti hubataniiru jechuudha. Kanarraa ka'uudhaan humna waraanaa baay'inaan
gara jiddugalaatti bobbaasuun hedduu Ameerikaaf yaaddoo guddaa madda rakkoo guddaa ta'eera jechuudha yeroo kanatti. Gama biraatiin ammoo namoonni tokko tokko ekspertoonni tokko tokko kan jedhani Ameerikaan waraana isii markaboota waraanaa gurguddaa kanatti fayyadamuudhaan yoo biyyoonni Arabaayyuu hayyamamaa ta'uu dhaban dirree isaanii laatuuf fedhii hin qabne Ameerikaan akkuma salphatti markabatti dhimma baatee waraana isii 100,000tti lakkaa'amu gara Iraaniitti geggeessuudhaan Iraanin weeraruudhaaf yaaluu maltii namoonni jedhan jiru. Kunis ammoo waan hedduu hin fakkaanne kan taasisu humna waraanaa kana baay'inaan markabaan baadhatanii gara Iraaniitti gara qarqara dachii Iraaniitti geeffaman taanaan osoo humni waraanaa kun markabarraa hin bu'in markabni gara qarqara galaanaatti yoo dhihaate saffisa guddaadhaan deemuu hin danda'u suuta deema. Markaboonni Ameerikaa kunniinis ammoo markaboota hedduu gurguddaadha. Osoo namni waraanni kunii fi meeshaan gurguddaan wal waraansaa kuni markaboota irraa osoo hin bu'in Iraan diroonii fi misaa'ilatti dhimma bahuudhaan hunda isaa akka dhidhimu akka dhabamu taasistii yaaddoo jedhutu jira. Yaaddoon kunis shakkii qofa osoo hin taane waan qabatamaan yeroo adda addaatti Iraan markaboota gurguddaa yeroo isiin cileessitu yeroo isiin barbadeessitu qabatamatti waan mul'ateef Ameerikaan humna gurguddaa qabattee markabaan gara qarqara galaana Iraanitti dhuftaanaan Iraan hunda isaanii daaraa godhuu irraa of duuba hin deebitu waan jedhamutu jira jechuudha. Ammas humna waraanaa weerara guddaa lafarraa Iraanitti geggeessuudhaaf Iraaniin qabachuudhaaf yaaluudhaaf qormaanni guddaan osoma biyyoonni Arabaa hayyamaniyyuu ammas inni yaaliin karaa markabaa osoma milkaa'eeyyuu qormaanni guddaan Ameerikaa mudachuuf deemu tokko dachii Iraan kan gaaraa fi tabba bu'ii ba'ii hedduun kan guutame sana cinattis ammootu Iraan waggoottan hedduuf waraana kanaaf sinaariyoodhuma kamuufuu Iraan qophaa'aa turuu isii akkasumas ammootu gaarreen hedduu keessatti qottee meeshaalee waraanaa dhoksuu awwaaluun isii gaarreen hedduu keessatti taanaalee adda addaa ijaaruun isii humni waraana Ameerikaa kun osoma dachii Iraan irra ejjateeyyuu akka salphatti osoo roadside boombii kanaan kan Iraan ittiin beekamtu kanaan osoo hin miidhamin osoo hin hubamin osoo qabeenyaa fi lubbuun hedduu hin galaafatamin akkuma salphatti Baandar Abbaas irraa kahanii imala salphaadhaan Isfahaan yookaan ammootu Teheraan bira gahuun waan salphaadhaa miti osoo wareegama guddaa qisaasama guddaa gatii qaalii osoo hin kafalin waan gara Teheraan gara Isfaan gahuun danda'amu miti akka Iraan waggoottan hedduuf itti qophaa'aa turte imala diinaa kamuu imala weerara alaa kamuu kan gufachiisu kan humna gurguddaa hedduu karatti hambisuu danda'udha jedhamaa jechuudha. Gamasiinis qophiin jiru hedduu ulfaataa fi cimaa ta'uu isaati jechuudha. Gama biraatiin ammootu rakkoon guddaan yookaan ammoo sababni ijoon biraa kan Ameerikaan yookaan Tiraamp humna waraanaa guddaa gara Iraaniitti gara Teheraaniitti akka hin bobbaasneef kan isa danqe uummanni Ameerikaa baay'inaan waraana kana kan hin deeggarre kan hin feene ta'uu isaati jechuudha. Uummanni duruu deeggarsa waraana kanaaf deeggarsa laataa hin jiru. Dachii Iraan qabanna Teheraaniin to'anna jedhamee waraana 100,000tti lakkaa'amu Tiraamp qabatee gara Iraaniitti bobba'ataanaan gaaga'amni lubbuu namaa irra gahu hedduu dabala. Kun ammootu daran uummata Ameerikaa dheekkamsiisa. Mormiin waraana kanarraa uummanni qabu akka kana caala ol ka'u yookaan ulfaatu taasisaa yaaddoo jedhutu jira. Sun ammoo waa'ee mormii qofa osoo hin taane midterm electioniin Ameerikaa fagoo hin jiru. Wal waraansa kanatti Ameerikaan harka naqachuu isiitiinuu duruu Tiraampii fi warra Riippablikaanii irra mormii adda addaatu jira. Gaafa ammoo
waraana qabatee humna Ameerikaa kana qabatee gara Iraanitti bobba'ee balaan guddaan waraana Ameerikaa irra yoo gahe, humna Ameerikaa irra yoo gahe, chaansiin Riippablikaanonni seenatii fi koongireesii dhabuu baay'ee guddaadha jedhama. Sun ammootu Tiraampiif waggoota 2 wayii hafan. Tiraamp akka pirezidaantiitti aangoo irra turu kan homaa maanaa hin qabne, pirezidaantii laamshahaa kan tarkaanfii gurguddaa fudhachuu hin dandeenye, yookaan ammootu akkuma kana dura jedhamu namni tokko tokkos jedhamu impiichmentiidhaaf saaxilamee osoo waan akka hin hojjenne rakkataatumaan yeroo dheeraa dabarsa. Sun ammootu humna isaanii laaffisaa waan jedhamutu jira jechuudha. Mormii biyya keessaatiin wal qabatee haalli jiru kanaa jechuudha. Ammas qabxiin dabalataa Ameerikaan humna waraanaa isii gara Iraanitti guutumatti akka hin bobbaasne, Teheraaniin akka hin qabanne irratti wanti hanga takka ammas danqaa ta'e, waahiloonni Ameerikaa ni qabna Ameerikaan ni qaba jettee laakkaattu kan jiddugala bahaa warra GCC kanneen Saawudii, Qatar, Kuwait, Bahareen biyyoonni kunniin sadarkaa barbaadamutti wal waraansa lafarraa kana waraana lafarraa kana hin deeggaranii. Biyyoonni Awurooppaa hedduus waraana guutuu kanarraa dhimma hin qabanii, fedhii hin qabanii. Sababni isaa Iraan biyya guddoodha. Iraan diigamte jechuun yoo haala jiddugala bahaa yoo ilaalle naannoon sun guutumatti unkuramee, jeeqamee, tasgabbiin dhabamee jechuudha. Kun biyyoota naannoo sanii hundumaaf balaa guddaadha jechuudha. Gama biraatiin ammootu Iraan biyya hagas geettu kan uummata miliyoona 90 ol qabdu diigamte jechuun Awurooppaa osoo hin hafin balaa baqataatiif, rakkoo baqataatiif saaxilaa. Kun ammootu fakkeenyaaf yeroo Iraaq diigamtu, yeroo Iraaq jeeqamtu baqataa salphaadhaa miti, nama salphaadhaa miti gara Awurooppaa kan cehe. Yeroo Siiriyaan diigamtu, jeeqamtu nama miliyoona hedduun lakkaa'amuudha kan gara Awurooppaa kan dhufe. Yeroo Afgaanistaan jeeqamtus haaluma kana. Yeroo hunda yoo biyyi takka diigamtu, jeeqamtu, namni baqatee gara Awurooppaatti dhufu nama salphaa waan hin taaneef yeroo ammaatti biyyoota Awurooppaa kana keessatti baqataa simachuun hedduu rakkisaa ta'eera. Mormiin baqataa irra jiru cimaadha. Yoo dabalataan ammootu Iraan diigamte haalli biyyoonni Awurooppaa kun uummata miliyoona meeqatti lakkaa'amu kana ittiin simatan, ittiin keessummeessan waan hin jirreef achumatti uummanni akka irraa hafuu barbaadanii. Uummanni irraa kanaaf ammootu yoo wal waraansi irraa dhumaa kan biyya diigu, kan biyya bittinneessu yoo hin geggeeffamne jechuudha. Kanaaf wal waraansa kana Ameerikaan Iraan irratti geggeessuu, biyyi sun akka diigamtu taasisuu irratti biyyoonni Arabaas hedduun isaanii hin fedhanii. Akkasumas ammootu biyyoonni Awurooppaas waan kana keessaa fedhii fi dantaa hin qabanii jechuudha. Danqaan biraa Ameerikaan akka onnee guutuudhaan yookaan ammootu duroonfattee Teheraaniin qabachuudhaaf akka hin bobbaane danqaaleen ta'an qabxiilee asii olitti kaase kanaa jechuudha. Egaa kun ta'ee Ameerikaan maalitti jirti? Maal godhuu dandeetti? Silaa hin moo'anne injifannoo barbaadamu kan silaa torbee 3-4 jette sana harkatti hin galfanne maaltu ta'uudhaaf deema? Haala amma argaa fi xiinxallaa jiru kanatti guutuutti mo'atamee jettee harka kennataa hin jirtu. Tiraamp injifatamuu isaa fudhachuudhaaf hin deemu. Wanni ta'uudhaaf deemu akka xiinxaltoonni siyaasaa fi ji'opolitiksii jedhanitti yoo xiqqaate wantoonni hanga 3 ta'uu malaa yaada jedhutu jira. Akkuma jalqabatti kaasne chaansiin humna waraanaa guutuu Ameerikaan qabdu qabattee gara Iraaniitti, gara Teheraanitti bobba'u baay'ee dhiphaadha suni. Ziiroodha jechuudha miti. Ziiroodha, tasuma hin danda'amu jechuudha miti. Garuu waan ni ta'a jedhamee hedduu yaadamu, waan sodaatamu miti. Parsantii 5 olii miti jedhu ekspertoonni hedduu. Chaansiin Ameerikaan Teheraaniin qabachuuf, Isfahaaniin qabachuuf humna qabdu hunda bobbaasu. Maal gootiree haala amma jiru kana keessatti? Wantoota ta'uu malan keessaa tokko Ameerikaan humna murtaa'aatti dhimma bahuudhaan keessumattuu naannoo qarqara
Pershiyan Galfi kana naannoo Hormuz kanarratti tokko humna IRGC kana dhabamsiisuu yookaan duubatti dhiibuu, naannoo sana irraa fageessuu. Lama, buufata diroonii bakka diroononni itti dhokatan barbadeessuu yookaan to'achuu. Akkasumas ammootu misaayil siitis naannoo san jiran bakka misaayiloonni itti awwaalaman, gaarreelee misaayiloonni keessatti awwaalaman dhokfaman barbaadanii barbadeessuu fi naannoo san irraa haleellaan kamuu Hormuz irratti akka hin geggeeffamne taasisuu. Kanaan wal qabatee ammootu iddoo adda addaa akka Karg, Kish, Qashmi kanneen to'achuudhaan naannoo sana irraa humnoota IRGC kanneen fageessuu kan jedhu jechuudha. Inni biraa ammootu akkuma kana dura baratame haleellaa dabalataa kan misaa'ilaa, kan xayyaaraa kanneen irratti dhimma bahuudhaan haleellaa akka kana dura geggeeffamaa ture sana babal'isuu, wanti hafe yoo jiraate barbadeessuu. Sanaa alatti ammootu siviiliyaan infraastiraakcharii kanneen riqicha haa ta'uu, ifaa haa ta'uu, yuunivarsiitii haa ta'uu, mana yaalaa, manneen barnootaa, wantoota kanneen kan silaa namoonni hedduu, beektonni hedduun akka yakka waraanaatti, war kiraayimiitti wantoota laallaman kanneen hunda barbadeessuudhaan Iraaniin guutumatti burkuteessuudhaan akka harka kennattu, akka uummanni biyyattii rakkoo hamaaf gaaga'ama hamaadhaaf saaxilamu taasisuudhaan biyyattii guutumatti abdii kutachiisuudhaan harka kennattu taasisuu irratti fuulleffachuu malan namoonni jiru. Kana cinattis ammootu tarii wanti Ameerikaan godhuu dandeettu warra pirooksisii kanneen humnoota Iraan yeroo hedduu gargaaraa tin'isaa asiin geette kan akka Hizbollaa fa'aa, akka Huthii fa'aa, Hamaasiinis dabalate kanneen irratti rukuttii dabalataa, haleellaa dabalataa raawwachuudhaan akka isaanis dadhaban, akka Iraan humni isii bakka hundatti kan Iraan keessa jiru qofa osoo hin taane bakka isiin deeggarsaa fi waa hillan qabdu hunda harkatti dadhabsiisuudhaan Iraaniin daran harka kennachiisuu waan jedhu jechuudha. Egaa haalli waliigalaa kana fakkaata. Yoomiidha kan Ameerikaan Iraaniin guutumatti weeraruu kan dandeettu? Hireen Ameerikaan Iraaniin humna waraanaa qabdu hunda bobbaastee Iraaniin weeraruu kan dhugoomuu yookaan argamuu kan danda'u haalonni asii gadii yoo guutamaniin ekspertoonni adda addaa jedhu jechuudha. Kana keessaa tokkoo fi inni jalqabaa yoo Iraan niwukileera qabaachuu bira yookaan argachuu bira, oomishuu bira geette yookaan kaloofte Ameerikaan humna waraanaa qabdu hundatti dhimma baatee Iraanii weeraruu dandeetti wanni jedhu jira. Inni lammataa ammootu yoo Iraan tarii kana dura humna niwukileeraa qabaattee humna niwukileeraa sanitti dhimma bahuudhaan Israa'eliin haa ta'uu, biyyoota Arabaa haa ta'uu, naannoo sanatti haleellaa hamaa suukkanneessa weapon of mass destruction waan jedhamu kanatti dhimma baatee yoo haleellaa hamaa geggeessite Ameerikaan humna qabdu hundatti dhimma baatee Iraaniin weeraruu dandeetti waan jedhutu jira. Inni sadaffaan ammootu Iraan baalistik misaayilii fageenya hedduu deemu fakkeenyaaf qabaattee karaa biraatiinis karaa teeroristiitiinis haa ta'u karaa biraatiin Ameerikaa irratti dachii Ameerikaa irratti haleellaa suukkanneessa dachii Ameerikaa irratti geggeessite yoo ta'e sunis akka Ameerikaan humna waraanaa qabdu hunda qabattee gara Iraaniitti bobbaatu godhuu keessatti dhimma tokko jedhama. Walumaa galatti waa'een niwukileera qabaachuus yookaan niwukileeras qabaattee niwukileeratti dhimma baatee biyyoota naannoo haa ta'u Israa'eliin barbadeessuuf akkasumas humna dabalataa fi cimaa qabaattee misaa'ila kiiloomeetira 1000 deemee Ameerikaa dhaqqabu qabaattee chaansiin Iraan Ameerikaa rukutuu waan hin jirreef akka hayyoonni, xiinxaltoonni, beektonni siyaasaa warri jiddugala bahaatii fi waa'ee irratti beekumsa gurguddaa qaban kan jedhan kana hireen haala qabatamaa amma jiru kana hiree Ameerikaan humna walakkaa miliyoonaa fi achii ol ta'u qabattee Iraaniin weeraruu waan fakkaatu miti.
Haa ta'u garuu misaa'elaa fi jeettota isiitti dhimma bahuudhaan Iraaniin burkuteessuun qabeenya siviiliyaans daaraa godhuudhaan uummata Iraan jireenya dhabsiisuun akka beelahan akka dukkana keessa jiraatan taasisuun isii hin oolu sodaa fi yaaddoon jedhu jira. Egaa waa'ee weeraraatiin wal qabatee garuu akka yeroo kana dura Iraanii fi Iraaqii fi Afgaanistaan goote sana mootummaa san dhuunfattee biyya sana harkatti galfattee qabeenya biyya sanaa saamuu mootummaa barbaaddu keettee akka barbaaddutti ajajuu waan san irratti waan milkaa'an hin fakkaatu. Hanga san hin goonetti Iraaniin moo'atte akkasumas ammootu waan amma irratti wal dhabne jedhan kana waa'ee niwukilaaraas haa ta'u waa'ee peetiroo doolaar kana akka barbaaddu sanatti to'achuuf waan danda'amu hin fakkaatu jedhama. Siinaariyoo dhiyaatan hunda keessaa kamtu dhugaa ta'a kamtu dharaa walumaan kan ilaallu ta'a. Viidiyoo kanarraa hubannoo argattan yoo ta'e sheer godhaa, laayik godhaa akkasumas sabiskiraayib godhaa. Yaada qabdanis koomentii seekshin keessa kaayaa. Hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaan jiraadhaa. Horaa bulaa deebanaa nagatti.